Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa baankiitiin illee baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiitiin qabadhee dhufe kanan jiru viidiyoo kalee keessatti hojjedhee tanan jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkuma jedhe karaa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Biyyoota 5 jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin akkuma beekamu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib ishee laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan ishee laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jennaa jechuudha. Viidiyoo kana maaliif keessattuu warroonni Itoophiyaadhaan alaa gara biyya keenyatti birrii ergataniif faayidaa hin fayyadaa jechuudha. Dallaalaadhaan karaa itoo bilaak maarkeetii fakkeenyaaf dallaalaadhaan meeqanaa ta'e meeqan oole jechuurra viidiyoo kiyya keessa salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Maaliif kun dhugaa irratti kan hundaa'e hin qabadhe waan ta'eef viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf isuma birrii isuma qabdassaniin isa tokkicha dubbadhe kanaan baay'istuu jechuudha. Fakkeenyaaf birrii 2,000 yoo qabaattan fakkeenyaaf Duubaay haa jennu 2,000 isaan diraama Duubaay dubbadhe kana 2,000 saniin baay'ifattuu jechuudha. Salphumatti irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Dallaalaadhaan meeqanaa ta'e jechuurra argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee immoo akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 7 qabadhee dhufe kana keessa biyya tokko yoo jiraattan isaan dubbadhe kanaan baay'ifattanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Asirratti karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraacha ni dhaabbataa miti. Guyyaadha guyyaatti garaagarummaa qabaa jechuudha. Karaa baankiitiin garuu dhaabbataadhuma jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeetiin garuu si'aatitti hin qajarama yookaan hin geeddaramaa jechuudha. Utuma isaan laayivii gubbaarra jiranii jechuudha. Utuma onlaayinii gubbaarra jiraniiyyuu hin qajaruu jechuudha. Fakkeenya wayii saantiba dabaluu yookaan saantiba wayii hir'isuu guyyaatti yeroo 5 qannannoo jechuun hin danda'ama. Inni jijjiiramaa jechuudha. Yeroo 5 ol dhugaan jijjiiramaa jechuudha. Si'aatitti sekoonditti hin qayyaramaa jechuudha. Dhaabbataa miti karaa itoo bilaak maarkeetti. Fakkeenyaaf ganama yoo dabale guyyaa qannasuu danda'a. Guyyaa immoo yoo qannase galgala immoo dabaluu danda'a. Gaafa immoo akkana jedhu yookaan saantiba wayiitii yookaan ani bakka saantiba 5-6 jechuudha. Akkas yookaan hin dabalaa yookaan hin hir'isaa jechuudha. Salphumatti jijjiiramaa jechuudha. Guyyaatti akka baankii miti jechuu barbaade kanani jechuudha. Akkuma beekamu kanan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomarri haala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa, Yewaanii, Joordaan dinaara, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Turkii liiree fi Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Paawundi Starlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 71 fi saantiba 37 jechuudha. Guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoonni dabalanii jiru, biyyoonni qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa wal keessa makamee jira jechuudha. Kan kaleessatiin biyyoonni qannasanii jiru, biyyoonni dabalanii jiru jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 35 fi saantiba 68. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 24 fi saantiba 21. Akkasuma Karitaan Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 10 fi saantiba 73. Hoomarri haalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 45 fi saantiba 20. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 62. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 35 fi saantiba 49. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeetii.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 60.
6 akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 34 fi saantiba 76. Kuweet diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 60 fi saantiba 13. Baareen diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 54 fi saantiba 18. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 80. Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 41 fi saantiba 66. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 62. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 83. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 97 fi saantiba 52. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 46. Kan itti aanu Swiss Biraankiidha. Swiss Biraankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 11 fi saantiba 63. Koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 67. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 21. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 53. Yemen riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 71. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 60. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiba 56. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 95 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin guyyaa har'aa baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin biyyoota 20 karaa baankiitiin biyyoonni 5 kana sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaamii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundoonni baay'eedha garuu paawundiin biyya sanii baay'ee xiqqoodha. Paawundiin Beeruut yookaan Libneen xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 71 jechuudha. Gana birrii Itoophiyaa tokko hin ta'u jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi. Akkasuma birriin Paakistaan irree 0 saantiba 60 jechuudha. Kunillee birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birriin Paakistaan illee salphumatti birriin Beeruutii yookaan Libneenii paawundiin biyya sanaa jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaamii jirtan jechaadha. Doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaaronni immoo baay'ee jiran asirratti doolaarii 3 maqaadha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Doolaara 3 maqaadha. Garuu kan hin maqaa hin dhaheen doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu salphumatti Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 71 fi saantiba 37 jechuudha. Kanaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo hergattan baankota keessa immoo baankii Oromiyaatti yoo hergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechaadha. Fakkeenyaaf doolaariin Ameerikaa tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi
birrii 35 fi saantiba 68 jechuudha baankii Oromiyaatiin guyyaa har'a doolaariin tokko. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe paawundii warroonni Beerut jirtan paawundii miti. Paawundiin Beerut xiqqoodha jechuudha. Akkasumas immoo Joordaanii jechuudha. Birriin Joordaanii dinaara jedhama. Waliigalteen daldaltoota keenya maalidha? Dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaaridha jechuudha. Waliigaltee jechuudha kuni. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.